Liqiin nufe seete moo kan na jalaa didduu? Eenyummoo inni ganamaan hojii na eegsisuu dhufe silaa namni mandara kanaa ofiin hojjetu nama siin hojjechiisu. Wai see haadha liiban koo ani immoo eenyuma inni ganamaan hojii na eegsisuu dhufe jedhee naaraam. Maal yoo waate gurri kan waaqayyootio safuu dhabboo. Maala tofii akkam nagaa keetii? Iqirtaa. Beenyaan kan akkasaa kan garaaf hin boonyee awwaannisa nyaatee wangeelaaf jiraate. Saa'oli kaa isa dhaqee ajjeesi jennaan ajjeesee dhufe kanuma na gaafachuuf egaa. Saa'ol abbaa garaati. Ajjeesi jennaan ooffatee manatti galee. Akkas iyyanii mandara gooluu maaltu fide? Maa namichi sootumee lubbuu keessaa baasee ole? Dhugaama buleen jedhee manarrammoo. Kamiin qabeen immoo kamiin dhiisaa? Nan gubadhee bu'an. Horiin baasa moo saawwaneel? Maaltu moo bishaan immoo naa dhaqa? Utuman oliif gadi kurkuruu ijoolleen immoo tamaariidhaa galtee laaqanaaf natti maraatti. Amma mee utuu abbaa zabbannee kun tolenaa jedhanii intala haadha faxxannee kan of biratti fudhadhee maal qaba? Innoo yoomna dhagaa akka waan kan koo duwwaa taate ijoollee keeyyuu dadhabee jireenya kanaanii intala haadha faxxannee arba fayyaa kana ofitti fidaanaan jedha malee yoomna dhagaa ashituun ishee argadhe qoraani moo bishaani moo of coodha moo maal godhaga? Utuma nas dhaabadhu aduun natti baatee an baddalame bukuchuu yoomnaa buka'a. Garatuuf yooniideen gooftaan si fashaleessee na dhaabdee toonba. Haadha firrisaa! Yee haadha firrisaa! Manan jirtuuyi ganamaan immoo eessa deemte? Liqiin nufe seete moo kan na jalaa didduu? Eenyummoo inni ganamaan hojii na eegsisuu dhufe silaa namni mandara kanaa ofiin hojjetu nama siin hojjechiisu. Wai see haadha liiban koo ani immoo eenyuma inni ganamaan hojii na eegsisuu dhufe jedhee naaraam. Maal yoo waate gurri kan waaqayyootio safuu dhabboo. Fi akkam nagaa keetii? Iqirtaa maa inni si alaaqu waan hin taane. Miqanyaan kun kanuma bitta jettee safuu yaa Waaqi maal keemmoo ija baasee? Arrammoo bitte fakkaata. Afachiin nan jedhe maal gocha ganamaan dhufte haa toofi? Anillee uffanni koo akkamiin alaalisiin jechuun nufe bukoo keetiin na laaqxe malee ati. Maal boroo gabaatti walagarraa gabaatti ilaalu? Si fudhatee immoo dhaquga. Si fudhatee adumuu? Maal keetiin hin bitadhe moo maal jetti kun? Lakkii si fudhatee adumuun jedhee hojii koon hojjetadhaa maal boroo nan argaa jedheeni. Haadha firrisaa anillee safaratti miqanyaan kun narratti ilaalte agubattu jedheen nufe na lakkafte malee ati. Nagaranyitti. Maali sammoo baasii gaasii miicaa? Innan jedhe gwaaddenyaan keessuun baddeetuma haftee atoo waanuma biraa fakkaatte. Dhiisi waa'ee seenatti hin kaasini. Iseenillee uqubii nyaatame na goote. Amma dheengadda kana karaatti argee dubbisuuf ittan fiiga. Diddeena jalaa sussukti. Bilbila haasaa fagootti nagaanatti dhaamte. Maal namni kuni gaafuma waan caalu argatu isa keessaa ba'etti maaf leeyyaan jedheeman. Ilaadha liiban koo biruma ga'ee harkaan akkasitti tuqeera. Maal si biraa goota naanuu na laaqxe atoo? Innan jedhe maa inni atoo daaraa uffattee ciccittee dhumte? Uffanni kee maa inni? Kanatti qullaa wayya dhugaa. Maal qullaa deemi kaanoo ijoolleen tamaarsisaa? Taa'illee namaan jettu bilbila gwaaddanyaa kee naa kennimee ittiin deebiini waaqatu sirraa qabeen jedhaani. Maal karaa kamiin taa'isiin jedha gaatoo dubbiidhaan na jalqabde mee taa'i. Maal? Maal fidirran taa?
abidda gubaarra taa'i kafana koora teessaare maal taatee bojaarte maal yoon irra taa'e uffata haaraan balleessaare dhiisiyyu baala qoccoo wayya uffata keettiin akkam dubbatti innan jedhe dhadhaadheen gadda siin erga naan jette sana maal taate naa erguu dhiiste affaruu keetii mootamuu kee maannaa liqeessite moo diqquma namoote malee dhiisi lakkee akkan of hin jajinii wayyichaa wajjin sitti cima amma tuuru gaafa sitti fufneerra ta'ee lafa lixaan si dhabsiisan tureeman eenyuu jedhi kaakottuu namooy jennuu hin jennu fidi dhadhaakoo walumattan baasa arrammoo maal fidda maala ta'u waanuma qabdu qarshii 100 hin iyyoo daakuu saaniyaa tokko bukottii moona irratti argite gaa meesiifa ta'uu hibboo ibib jenneer deenyaan kan akkasaa kan garaaf hin boonye awwaannisa nyaatee wangeelaaf jiraate saa'oli kaa isa dhaqee ajjeesi jennaan ajjeese dhufe kanuma na gaafachuuf egaa saa'ol abbaa garaati ajjeesi jennaan dhoofate manatti galeem fidigaa biyya asuma fudhu atoo eessa teessaree irraa naa bu'ikaa deebiisaa fidibboo Yohaannis damma moggaa nyaachaa rifeensa uffachaa isa wangeela lafa onaatti lallabe jedhi gaa deebisatis fidiga ibboo ibbiig carroomee ka'ee kana baarame nama gurguree kana awwaalame innoo Yihuudaadha isa mucaa waaqayyoo duuka buutuu jedhamee filatamee dhuma irratti ilma namaasa jedhame Yesuusiin dabarsee gurgure innan jedhe Yihuudaa jennaaniin yaadadhe ilmaadha shumee maal ta'ee mataa facaase oo karaa daarii oola maalan beekanii ijoolleen bara kanaa sanyoo faarfattee maaqsanyoo kadhattuudha hundee hin qabdu isa dhiisiitti fufimiyaati boh danda'an jirtuu dhiisiisitti taafu of hin jajini gaa jedhi waluma qixxee moona maal isa moonaarinii hibboo hibib baankii addunyaalessaa hattuun hin saamu qabeenyachi kaa si'uudishi kaa mahaloodhaa ishiin immoo amtela dhaqiitii macaafa Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 19 dubbifadhu achi argatta atuu hin beektu dhadhattiidhuma na dhoowwachuudhaaf hoolaa birrii 100 keessa maali gaarii qabaaree sila humna ofii beekuudha malee of jajuunis kanuma taate wayyoo jaarsi yoo namisaaf deebi'aa jiramtuun hojjetamne haati liibana mala na balleessite bishaan mana jiru nan baddalame wayyoo